Akkasii gamanumaanuu hedduu takkaan du'aa isin irraa barbaada. Gargaar hedduu takkaan du'aa isin irraa barbaada. An gargaarsa maallaqaa isin kadhachaa hin jiru. Du'aa'ii naa godhaadhaa. Gurbaan kun caalaan kun intala tana akkan jiraanne akkan duune godheeti. Akka gartee ilmaansii hadiyyoomanii aayyadaan inni fuudhu jechuudha. Maawardiin inni fuudhu san akka malee ilmaan kimiyaan dhalte irratti hojjechiisuu deema. Gartee dhiirti wooma gartee jaartiin itti ergite hojjetti. Dhuguma jechuudha kanaan hin beekan. Halkan dukkana kai amma gabbee waan feete naaf dhiyootte halkan dukkana san gabbaatee bittee deemi ummaa teetumii yoo jetteenis dhiirti darreen dhiirti horofnee jechuun dhiira hundaami dhiirti takka takka ni jirti jaalli ammoo keessattuu akka caalaa fulti yoo gartee maawardiin ummaa isaatti ergitee ittuma dhaqee cafaqa jechuun maasaa. Yoo gartee obboleettii isaatti ergitees ittuma dhaqee cafaqa. Yoo gartee obboleeyyin isaatti ergitees ittuma dhaqee cafaqa. Deemi dukkaana kana nuufatii yoo ka'ettuun taates dhaqeetuma hataa jechuudha. Nama kana ajjeesii hoteelis dhaqeetuma ajjeesa. Maaliif? Dayyuusa namaati jechuudha. Dhiirti akka caalaatti dayyuusa jechuudha. Namni akka isaa kunillee dhalatiin dhalatullee guddatiin. Gartee mucuma tokkicha kimiyyaa irraa dhala kana rabbii guddaan ni danda'a karaa isaan baasin. Gartee ilmaan isaa asara isaati an eessumaan taaf irraa hambaa jechuudha. Bultii meeqa baatiif deemu jira hin quufne irraa. Yoo agartee jaalaltii isiidhaa si jiraattu taate furmaateen qaanfatinii hordoftootaan qaanfatinii himadhu dhugaa jirtu. Maaliif si jibbe malee isin si jibbine si jaalachaa jirti. Maawardiin arraan tana si jala ceetu tun takmii akkana si goosifte tun boruus karaan kiyya kanumaa ni beekti. Maaliif callifti garuu bultii teessee facaafteeti ilmaan kee takka takkaan si jalaa gattee ati borumishe girsi gurrachiiftee matatti miikkaa kaayyattee akka magaalaa keessa maraattee deddeemtu si godhuu deemti jechuudha. Na jaalattee jennaan sitti fakkaatin. Osoo si jaalachuu baatte siirii si gootee nama ati hojii deemtu hunda siirii gootee nama ati hojii deemtu hunda wallolteeni diinaf ittiin gootu. Maaliif jennaan jaalala ka'a. Nama gartee jaalatanii jala deemanii nis arrabsanii siiriillee itti godhatan akka mana taa'uuf. Akka namallee namni biraan laalla jechuudhaaf. Maaliif waan si jaalattu kana hunda hojjechaa jirti jechuudha. Dubartiin yoo si jaalatte akkamitti akka jaarsa isii kana harka galfattu yaaduudhaaf waan hin hojjenne hin qabdu bu'aa bahii hin baane hin qabdu jechuudha. Garuu ati sanyii sanii sii miti. Sanyii itti himan dhageessuu sii miti. Tajinaadhaan beektuu sii miti. Jaalalumaa wakkaataatti nama jaalatanis nama beekuun sii miti jechuudha. Osoo arra jaalala gartee himiyaan akka ati tumu jirtu osoo ati tumu jirtu siin dhungadhaa natti as yaa abbaa mana kiyyaa siin hin jettu.
osoo si jibbite akkana garagalteetu waan sin laattu diimattaa fokkattaa gurraachamtaa addaattaa sin jettuu namni sin jaalatu namni sin jaalanne jechuu bareeti. Assalaamu alaikum sirriitti hin garabu. Yoo si jibbite yoo maallaqa qabaattes si gubba sii dabalteeti na hiikii sin jettee ansi qofeetiin jiraa sin fadhuu jettee qabeenyaa waan wajjin qabdu si wajjin hisaabbachuu dhiisi nageetti sin jetti. Dubartiin si jibbite jechuu bareeti. Dubartiin si jaalattoo lubbuu teetu si dabarsiti. Kanaaf awwalan namni bultii teessi diige takkarra lamarra sadi sumatti hima jawaadii ati jala deemtu kana jechuudha. Namni bultii tee akka qabattu qasin goone akka ati bultii diigtu si godhu inumaa saahibaa sin ta'u obboleessallee hin ta'u firallee hin ta'u halaala fagootti irraa dheessin jechuudha. Namni bultii tee yoo si jaalate hamtuu tee yoo gartee irraa si gorsee irraa deebisin jee wanni kun waan si miidhaatiitti seenni taa'ee obboleessa fi yoo namni qasin joo taate namni san nama dhugaan si jaalatu. Namni si jibboo halayyimata keessaan baane si darbuu si yaadaa jechuudha. Tun hin taane tana fuudhu tun hin taane tana fuudhu tan hin taane dhalaa qofaa miti. Yoo ati hojii bareedduu irra jiraatte hojiin tun si kasaarsiftu hojii si kasaarsiftu kasaaraadha qabdi hin dalagin nama siin jiru. Daldala bareedaa tokko jira faajee bakka hin taane bakka kasaaraa qabu daldala kasaaraa qabu faatti si geessa saayibaa jee jechuudha. Ati immoo dhugaan na jaalatteeti waan hin taane irratti hojjetta. Kanaafuu ibsirreessuun si qabdi hangama kiyyaan rabbiin ganaallee miidhaa namarratti na hojjechiisanii hojjedheetis hin beeku balloodhaas miidhuu dhiise abdummaan qatti jiru akka godhu haa beeku isaa offachu jira goolii bakka itti galchu isaa beeka goolii offachu jira anillee naggalchee jira goolii naggalchinaanuu afaan na wallaalchisee olii gad na oofe kophan na baase isaas boru geezaan isaa deebi'aa beektaa an kanaafuu ani birra dhus hin qabu viidiyoo dhiyeetanaa isaan hunda bira sheer godhaadhaa biraan nagaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.